Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo bakkee garaa garaa jirtan hundumti keessaniyyuu Waaqayyoon otoo nuti hin jaallatiin nu jaallatee, osoo nuti hin barbaadiin nu barbaadee, osoo nuti hin filatiinis nu filatee, arjummaa isaatiin, tolummaa isaatiin, umurii irratti umurii, guyyaa irrattis guyyaa dabalee, yeroo kanaaf sa'aatii kanaatiin kan isin ga'e hundumti keessaniyyuu maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu? Eeyyeen maqaan isaa waamamee maqaan ishee kan biraatii hin hafne, haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaamis yeroo hundumaa kan galateeffamte, kan kabajamte nuuf haa taatu. Ergamoonni qulqulloonni hundumtiyyuu akkuma aangoodhaaf aboo isaaniif kennameen kan galateeffaman, kan kabajaman nuuf haa ta'an. Barumsa keenya yeroo darbee egaa ji'a tokkoo garuma ji'a tokkoo ta'a. Yeroo turtii hamma kanaa keessatti waa'ee qiddaasee akka seera mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti maal akka fakkaatu jalqabaa kaasnee barachaa turree kunoo yoona kana geenyeerra Waaqayyoof galanni ulfinni haa ta'u. Isinis immoo amma yoona kanaatti hordoftanii barumsa amma yoona kanaadhaan kan geessan Waaqayyoon arjummaa isaan kan barattan irratti firii 30 firii 60 buustanii hirmaattuu maaddii isaa haltuu mootummaa isaas taasisuun fedhaa fi eeyyama isaa tolaaf araara isaa hunduma keenyaaf haa ta'u. Barumsi keenya har'aan kutaa xumuraadha. Waa'ee qiddaasee ilaallatee kutaa xumuraa fi kutaa gudunfaa ta'a jechuudha. Barumsi keenya inni nuti har'a barannu immoo waa'ee kutaa xumuraa irratti kutaalee nuti ilaallu kutaa sadaffaa xumura waa'ee qiddaaseen kiristaanota xixiqqoo kan jedhaman kaasnee hamma maaloo nu fayyis Kiristoos jedhutti ilaallaa jechuudha. Akka seera mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti yeroo sirna qiddaaseetti kiristaanonni xixiqqoon gadi ba'aa jedhamu. Yeroo kana kiristaanota xixiqqoo kan jedhamanii warra kamidha gaafa jennutti Kiristoositti kan amanan barumsa wangeelaa barachuun cuuphaa fi qurbaanaaf dhiyaachuuf kan qophaa'aa jiran hundumtiyyuu maal jedhamanii waamamu akka mana kiristaana keenyaatti kiristaanota xixiqqoo jedhamanii waamamu jechuudha. Kiristaanonni xixiqqoo kunis sirna qiddaasee yeroo jirutti isin gadi ba'aa yeroo jedhamutu jira. Yeroo kanatti warreen kaan garuu gadi ba'uun isaan irraatii hin eegamu jechuudha. Tuqaan inni lammaffaa irratti ilaallu bu'aa qiddaasee kan jedhudha. Bu'aan qiddaasee kun kutaa sadaffaa sirna qiddaasee kan ta'edha jechuudha. Bu'aa qiddaasee yookiis immoo kadhannaa qiddaasee yookiis kadhannaa qurbaanaa jedhamee yerootti waamamutu jira. Bu'aan qiddaasee kun jechuudha. Yeroo kadhannaa kanaatti waa'ee fannifamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii kan yeroo kamiyyuu caalaa ni yaadatama. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhala namaaf jedhee fannifamuu isaa hundumaa kaafameedha kan inni yaadatamu. Kunis immoo akkuma qulqulluun Phaawulos ergaa isaa keessatti ergaa isaa gara warra Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irratti Kiristoos jiraataa ta'uun isaa dhagni keenya jiraachuu isaatiin akka mul'atuuf yeroo hundumaa milikkita du'aatti geeffamuu Yesuus Kiristoos dhagna keenyatti baannee ni deemna jechuun dubbateera. Gooftaan keenya nuuf jedhee garafameera, nuuf jedhee gidirfameera, gidiraa sana hundumaa isaa ni yaadannaa jechuudha. Sirna kadhannaa kanatti yoo xiqqaate gidiraawwan gooftaarra ga'an keessaatii 13 yaadachuun nurra jiraata jechuudha. Gidiraaleen gooftaarra ga'an 13 sana kan nuti jennu kanneen akka gonfoo qoraattii mataa isaatti kaa'amuusaa, kanneen akka uleedhaan mataa keessa rukutamuusaa, fuulli isaa kabalamuu, hadhooftuu dhuguu isaa, gororritti tufamuu isaa, bismaaraan waraabamuu isaa, bismaarota gosa 5 Saadoor, Alaadoor, Daanaayit, Adaaraa fi Roodaar kan jedhamu bismaarota 5tiin waraanamuu isaa sana fa'aa hundumaa yaadanneetu maqaa isaan galateeffannaaniin nuuf jetteedha kanatti gidiraa amma kana argite fa'aa jennee Waaqayyoon kan hundumaa caalaatti dhiphuun yeroo sana dabarsee waa'ee keenyaaf jedhee sana ni yaadannaa jechuudha. Dugdi isaa qacceen garafamuu isaa, harka isaa gara dudduubaatti deebifamee hidhamuu isaa, fannoo baachuu isaa, cinaachi isaa eeboo leenginoosiin waraanamuu isaa, awwaalamuu isaa fa'aa kan hundumaa wal qabsiisneetu yeroo sirna kanaatti yaadannaa jechuudha. Inni sadaffaa irratti kan nuti ilaallu waa'ee kadhannaa gaabbii kan biraadha jechuudha. Kadhannaan kun kadhannaa sirna gaabbiidha. Yeroo kadhatamus immoo namni hundi qooma'uudhaan kadhannaa sirna gaabbii kana kan fudhatudha jechuudha. Daaqoniin durseetu akka namoonni qooma'aniif labsii yeroo labsutti namni hundumtiyyuu immoo labsii sana dhaga'uudhaan eeyyeen yaa Waaqayyoo si fuulduratti ni sagannaa jechuudhaan Waaqayyoof waadaa galuun kan sagadanii sirna kadhannaa kana fudhatannaa jechuudha.
Egaa yeroo sirna kadhannaa kanaatti wantoonni hin barbaachisne yookiis immoo hin eeyyamamne maal fa'adha yeroo jennu tokko sirni kadhannaa kun yeroo itti namni hundumtiyyuu dhaabbatees dadhabee jiruttidha. Yeroo inni boqonnaa barbaaduuf jedhuttidha. Dhuma sa'aatii ga'uu gaafa jedhu jalattidha jechuudha. Kanaaf kan qoommaane fakkaanneefaa muguun nurra hin jiraatu. Bakka taa'umsaa fa'aa tolfachuun nurraatiin eegamuu jechuudha. Hanga yoonaatti dhaabbanneerra jechuudhaanis immoo yeroo kana garuu qoosheefaa boqonna jenneefaa abdii muruun nurra hin jiraatu. Jabaannee hanga xumuraatti dhaabbannee kadhannaa hundas hirmaannee gara mana keenyaatti galuufaatu nurraatii eegamaa jechuudha. Kunis immoo hanga danda'ametti jabaachuun waaqayyoon galateeffachuun kadhannaa lubni kadhatan hundumaas immoo dhaga'uun ba'eessa waanta ta'eefidha jechuudha. Lubnis immoo kadhannaa maal jedhanii kadhatu gaafa jennu lubni akkas jedhanidha kan isaan kadhatan. Maaloo kan sitti balleessine osoo beeknus ta'e osoo hin beekiin. Jal'inaanis ta'e laphee jabaachuun beekumsa dhabuunis ta'e dadhabina namaa ati ni beekta yaa uumaa uumamtootaa hundaa cubbuu keenya hundaaf dhiifama nuuf baay'isii nu eebbisii ulfina nuuf kennii nu qulqulleessi kan hiikamne bilisas kan baane nu taasisi uummata hundas hiiki jechuudhaan kan luboonni kadhatanii jechuudha. Waaqayyos immoo isin haa hiiku jedhaniitu luboonni kadhannaa kanan xumuru jechuudha. Nuti dadhabne jechuun boqonnaa barbaaduun nurraan jiraatu jechuudha. Qulqulluun Phaawulosii fi Barnaabaasis yeroo barsiisaa turanitti uummata naannoo kiristaanummaa ta'uudhaan gidiraan dhiphuun isaan irra ga'u yeroo jajjabeessanitti maal jedhaniiru hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 14:22 irratti gidiraa baay'ee keessa darbuun mootummaa Waaqayyoo galuun nuuf ni ta'a jedhanii dubbataniiru. Qulqullichi Phaawulos akkas jedheedha kan inni dubbate. Mootummaa Waaqayyoo callinneedhuma akkuma nutti toleetiin kan dhaaluu dandeenyu miti jechuudha. Dhiphuun baay'een ni jiraata, gidiraan baay'een ni jiraata, beelli ni jiraata, ari'amuun ni jiraata, garafamuun ni jiraata, gidirfamuun ni jiraata, rakkinoota baay'eedha. Qulqulloonni kanaan dura darbanis immoo gidiraa kana hundumaa danda'atanidha jechuudha kan isaanii. Dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo ta'anii har'a nuyi qulqulloonni daandii isaan qabatan qabanna jennee kan nuti deemaa jirru jechuudha. Akkasuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos illee gaafa bartoota isaadhaan jabaachuu akka isaan qabanii fi jajjabinni barbaachisaa akka ta'e gaafa isaan itti himutti maal jedhanii isaan gaafate. Egaa isin sa'aatii tokkittiif illee ana wajjin dammaquu hin dandeenye jechuudhaan isaan gaafateera. Nutis immoo har'a maal gochuu qabna? Sa'aatii qiddaasii kanatti sa'aatii xumuraadhaa dadhabneerra jennee boqonnaa barbaadurra jabaanneetu hamma xumuraatti adeemuutu nurraatii eegamaa jechuudha. Akkuma gooftaan keenya Maatiyus boqonnaa 26 lakkoofsa 40 irratti bartoota isaatti dubbatee jechuudha. Tuqaan inni kan biraanii arfaffaarratti kan nuti ilaallu yaa gooftaa mootummaa keetiin yommuu dhuftu na yaadadhu kan jedhe. Tazakkiran egziyoo ba'uuste mangistii kee jechuudhaani eewuraa kan jecha kana kadhatee namticha harka mirga gooftaa keenyaatti fannifamedha jechuudha. Innis immoo wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 42 irratti ilaaluu ni dandeessu. Hattuun kun shiftaadha ture ofiisaatii saamaadha kan inni ture lubbuu baasaadha kan inni ture garuu inni waaqayyootiin fannifamee yeroo jirutti waaqummaa isaatti ni amane amanuu isaarraa ka'ees immoo maal jedheen kadhateeniini tazakkaran egziyoo ba'uuste mangistii kee jedhaniini yaa gooftaa mootummaa keetti yommuu dhuftu na yaadadhu ani cubbuun balleessi hundumaaf dhiifama naaf godhiiti ati na yaadadhu jedhaniini. Yeroo kanadha jechuudha. Nutis immoo akkuma kana maal jenneedha kadhannaan kana hundumaa walitti nutis waa'ee cubbuu keenya yaadannee akkuma fataawwii zeeyimaanii ta'an yaadatteenini bakamma tazakkiroo koo fataawwii zeeyimaan jechuudhaan akkuma fataawwii zeeyimaanii karaa mirga kee kan fannifame hattuu sana saamticha arjummaa keenya dhiifama keenya gannata mootummaa keetti akkuma yaadatte nuunis kan isaarra kan caalu baay'ina rifeensa mataa keenyaadhaan olitti kan ta'e cubbuu keenya akkasuma isiniif dhiiseera jedhii nuun jedhii jenneetu waaqayyoon kadhannaa jechuudha. Kana qofaa osoo hin taane gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa fataawwii zeeyimaaniin maaloo mootummaa keetti na yaadadhu jedhee kadhatutti maal jedhee deebiseeraa fi har'a ati ana wajjin gannata keessa hin galtaa hin seentaa jedhaniini. Nutis maal gochuudhaa qabna jechuudha. Nuunis akka gooftaan akkas nuun jedhuuf qulqulluu foon kee fi ulfaataa dhiiga kee fudhannee mootummaa kee akka galluuf abdii nurraa hin fageessini. Isaatiin maal jedheen gooftaan har'a na wajjin gannata ni galta akkuma jetteeni nuunis immoo akka cubbuu keenyaatu osoo hin taane akka badiisa keenyaatu osoo hin taane akka arjummaa kee jedhi akka gaarummaa kee jedhi akka tolummaa kee jedhi akka qulqullummaa kee jedhi
ati nuuf jetteedha kan biyya lafaatti dhufte jechuudhaan mootummaa kee nu geessisi. Fooniif dhiiga kee fudhannee namoota dhaaltuu mootummaa kee ta'u hirmaattuu maaddii kee ta'u nu taasisi yaa Waaqayyo jedhaniitu namni hundumtuu kan inni kadhachuu maludha jechuudha. Kadhannaa baay'ee kan boo'ichaatiin kan gadda cimaadhaan namni kadhachuun irra jiraatudha jechuudha kadhannaa kanatti. Waa'ee kanaas immoo qulqulluun Daawit mootichi Daawitii faarsaa isaa boqonnaa 6 irratti maal jedhee dubbateera? Cubbuu koo yaadachaa bakka ciisicha koo imimmaaniin nan miica. Iji koos boo'icha koorraan kan ka'e ilaaluu dadhabdee jedhaniin. Nuni waa'ee cubbuu keenya yaadataa, waa'ee badiisa keenya yaadachaa fuula Waaqayyootti dhaabbannee yeroo kadhannutti, yeroo boonyutti maal arganna? Arjummaa Waaqayyoo biraatiin ni arganna jechuudha. Eebba Waaqayyoo biraatiin ni arganna. Cubbuu nuni akka sana dhaabbannee imimmaan boosnus immoo maaliif fayyada? Tokko ibidda si'oolii sana nuu dhaamsuun fayyada. Lammataa cubbuu nuni foon keenyaatiin hojjennee kana balleessineerra jennee gaabbaa jirra jechuudha. Gaabbaa sanutu jiru kana fuula Waaqayyoo dhaabbannee ani balleesseera, ani yakkeera jennee yeroo kadhannutti Waaqayyoon dhiifuma isaa nuuf baay'isaa jechuudha. Nu qulqulleessaa jira jechuudha. Fooniif lubbuudhaan foon keenyaatiin cubbuu hojjennee kana nu qulqulleessee gara daandii qulqulluutti nu deebisaa jechuudha. Akkasuma boo'ichi keenya kun bu'aa akka qabu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maatewos boqonnaa 5:4 irratti akkas jechuun barsiiseera. Warri garaan isaanii gadde haa gammadan, isaan jajjabina ni argatu jechuudhaan dubbateera. Nutis har'a gaddinee boonyee gaafa fuula Waaqayyootti cubbuu keenya himannee kadhannee Waaqayyoonis galateeffannu, Waaqayyoon immoo jajjabina isaa ayyaana isaa nuuf baay'isaa jechuudha. Kabaja isaa biraatii argannaa jechuudhaan nuti. Kanaaf boo'uun baay'ee tokko kan barbaachisudha jechuudha. Macaafa monoksootaa irratti maal jedhaa? Nama ta'uun kan cubbuu hin hojjenne, muka ta'uunis kan hin aarre hin jiru jedha. Namni hundumtiyyuu nama ta'ee erga ta'eeti cubbuu kan hin hojjenne hin jiru jechuun boo'uun qurbaan addaa dhiyeessuudha jedhanii barsiisu jechuudha. Kanumarraa ka'uudhaan maal jedhanii dabalatanii barsiisu? Qurbaanni warra qulqulluus imimmaan isaaniiti jedhan. Macaafni monoksootaa akkas jedha. Qurbaanni qulqulluus imimmaan isaaniiti jedha. Namni tokko aarsaa qulqulluun Waaqayyoof dhiyeessuu danda'u yoo jiraate boo'ee waa'ee cubbuu isaadhaaf imimmaan inni dhangalaasutu qulqulluudha jechuudha. Namni tokko waa'ee cubbuu isaadhaaf boo'uu isaarra kan caalu maaltu jira? Kanaaf namni yeroo tazakkiran egziyoo buustee wangistii yookiis immoo yaa gooftaa mootummaa keetti yommuu dhuftu ni yaadadhu yeroo kadhannaa kun jedhamutti wantoota kan hundumaa raawwachuu qabaa jechuudha. Dhukkubbii gooftaa ni yaadata. Waa'ee fannifamuu gooftaa ni yaadata. Waa'ee foonii dhiiga gooftaa. Nuunis yoom kennaa kanaatiin nu geessaa, yoom boonyee foonii dhiiga kee kanatti fudhanna. Waa'ee du'aa ka'umsa isaa ni yaadanna. Waa'ee lammaffaas immoo deebi'ee dhufuu isaa ni yaadanna. Ati nuuf jetteedha kan duute. Nuun yoo gaafa booddee keenyatti lammaffaa dhufaatii keetti akkam taana jireenyi keenya kan jedhuu fi boonyeetu har'a yeroo fooniif lubbuun keenya wal keessa jirutti boonyee kadhannaa jechuudha. Namni tokkos lubbuudhaan har'a jiraachuu isaa kan inni agarsiisu fooniif lubbuun isaa yeroo wal keessa jirutti imimmaan buusee kadhachuu ni danda'a. Garuu namni tokko erga du'eetii boo'ee gara Waaqayyootti gaabbii galee deebi'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf yeroo lubbuudhaan jirutti boonyee gara Waaqayyootti qalbii jijjiirannee deebi'uutu nurraatii eegamaa jechuudha. Tuqaan kanatti aansee yeroo akka dhiifama kee bakka mihiratika kan jedhudha. Inni akka dhiifama kee jedhu kuni kadhannaa baay'ee filatamaa isa kan biraadha. Waa'ee kanaadhaanis qullumti Phaawulos ergaa isaa gara ilma isaa Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 1:9 irratti Waaqayyo nu fayyise isaaf akka qulqulloofnuuf nu waame. Nu waamuu isaas akka akeeka isaatii fi akka ayyaana isaa isa durdurii jalqabee karaa Kiristoos Yesuusiin nuuf kennetti malee akka hojii keenyaatti miti jedhee. Namni akka dhiifama keettidha jenneetu Waaqayyoon kadhachaa irra akka arjummaa keettidha malee gonkumaa yoo gaarummaa qabaannee miti, tolummaas qabaannee miti. Isa jedhurraan kan kaase qulqulluun Phaawulos akkanaa jedheera jechuudha. Nutis kana yaadachuutu nurra jiraata. Inni kan biraa akkuma kana Daawitis faarsaa isaa 92:13 irratti maal jedheera? Waaqayyoon akkuma abbaan ilma isaaf garaa laafu warreen isa sodaatan hundumaafis immoo garaa ni laafaa jedha. Waaqayyo eenyumaafiyyuu namni sodaatee arjummaa isaas hin kadhataan, gaarummaa isaas irraan barbaada taanaan Waaqayyoon garaa kan itti jabaatuuf hin qabu jechuudha. Namni hundumtuu gara Waaqayyootti yoo deebi'e Waaqayyos immoo tole jedhee isaaniin simata. Namni cubbuudhaan baduu eenyumaayyuu Waaqayyoon hin barbaadu jechuudha. Tuqaanni kan biraa irratti yerooma kadhannaa waa'ee mootummaa kee jedhu jalaatti bakkamma miratii kan amlaakinne waaqa bakkamma abasaane kan jedhudha. Kadhannaa kana hiikaa isaa sadiitti hiiknee ilaallaniini. Innis maal jedha jalqaba irratti tokko yaa uumaa keenya akka dhiifama kee akka arjummaa kee malee akka cubbuu keenyaa miti jechuudha.
kadhannaan kun. Lammaffaa irrattoo boonaaf ganni guyyaaf halkan akkuma gargar ta'an akka dhiifama kee akka arjummaa keedha malee akka yakka keenya yookiis akka gaarummaa keenyaatti kun hunduu nuuf hin ta'u ture jechuun hiikamaa jechuudha. Akkas jechuun hiikamaa jechuudha. Sadaffaa irratti immoo qulqulluu foon kee ulfaataa dhiiga kee nyaachuuf dhuguuf fuuldura kee kan dhaabbanne akka dhiifama kee akka arjummaa keetti malee akka cubbuu keenyaa akka yakka keenyaatti osoo ta'ee nuuf hin ta'u ture jechaa arjummaa Waaqayyoo dhiifama Waaqayyoo yaadachaa cubbuu keenya amanaa gara isaatti dhiyaachuuf kan kadhannudha jechuudha. Kadhannaan hiikkaa isa kanaati ammoo. Dhumarratti kan nuti ilaallu barumsa keenya har'aa jalatti maaloo nu fayyisi Kiristoos kan jedhudha. Kadhannaanii maaloo nu fayyisi Kiristoos kan jedhu namni hundumtiyyuu kan beekuu fi namni hundumtiyyuu seera isaallee kan baay'inaan kabajudha jechuudha yeroo kadhannaa kana irratti. Kadhannaa lammaffaa kan gaabbiidha jechuudha. Baay'ee gadduun kan kadhannudha. Calleesiif nageenyi guutummaatti kan bu'udha jechuudha. Nu fayyisi jenneetu Kiristoosin kadhachaa jira. Nu fayyisi jennee asii olee bu'aa jira. Dubroo Maariyaamiif jedhiiti nu fayyisi. Arjummaa keef jedhii nu fayyisi. Maqaa keef jedhii nu fayyisi jenneetu kan nuti Waaqayyoon kadhannudha jechuudha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo arjummaaf tolummaa isaa taanaan Waaqayyoon akka nuti sagalee isaa barannuuf nu jajjabeessee kan nu jalqabsiises immoo kan nu xumursiise galannii fi ulfinni hooqubaan bara baraa isaaf haa ta'u. Gudunfaan barumsa xumura keenya har'aati. Har'a walumaa galatti tuqaalee muraasa kan nuti ilaallee gabaabsine kiristaanota xixiqqoo kan jedhaman hiikkaa ilaalleerra. Bu'aa qindaasee kan jedhu hiikkaa isaa ilaalleerra. Kitaaba Waldii kan jedhu maal akka ta'e ilaalleerra. Yaa gooftaa mootummaa keetti hin yaadadhu kan jedhu maal akka ta'e guutummaa isaa ilaalleerra. Maaloo yaa Kiristoos nu fayyisi kan jedhus hamma ta'etti hunduma isaa kana ilaalleerra jechuudha. Barumsa keenya haga ammaatti ture irraatii barumsa fudhattaniitu ogummaas argattaniitu beekumsi xiqqoon qabu hubannaanis xiqqoon qabu. Namoonni beekumsa dhabuudhaanis kan badan jiru. Beekumsa argachuudhaan kan ka'es immoo kan jireenya gaariitti ba'anis kan mootummaa Waaqayyoo dhaalanis immoo ni jiru jechuudha. Kanaaf jecha beekumsi xiqqoon qabdu sagalee Waaqayyoo barachuudhaa booddee ittiin jedhiina. Sagalee Waaqayyoo isa kamtu sirriidha. Isa kamtu sirrii miti jedhettaniis immoo adda baastanii beekuudhaaf yoo beekumsa sagalee Waaqayyoo isa sirrii ta'e qabaattan qofaadha. Kanaaf hundumti keessaniyyuu sagalee Waaqayyoo daandii sirrii ta'e daandii qajeelaa ta'eetiin barattanii dhaaltuu mootummaa isaa hirmaattuu maaddii isaa ta'u hunduma keenyaaf fedhaa fi eeyyama isaa tolaa araara isaa nuuf haa ta'u. Egaa barumsi nuni waa'ee qindaaseedhaan wal qabsiisnee ilaalaa turre guutummaa guutuutti haga ammaa kanaa kan fakkaatudha kan nuti ji'a tokko oliif ilaalaa turre jechuudha. Egaa Waaqayyoo arjummaa isaa yoo ta'e immoo torban dhufuu kaasnee kan nuti ilaallu waa'ee soomiidha jechuudha. Waa'ee soomii jalatti hiikkaa isaa ilaallaa. Akkasuma immoo gosoota soomiis ilaallaa jechuudha. Barumsa waa'ee soomiidhaan kan wal qabatu dhugaa dubbachuuf bifa garaagaraatiin yeroo garaagaraatti dhageessaniittus barattaniittus garuu koomentii irrattis namoonni baay'anii darbee sababa maal taa'u waa'ee soomii fa'aa waa'ee kadhannaa fa'aa sababa jedhanii fi anis immoo yeroo amman argadhe keessatti fedha Waaqayyoo ta'ee waa'ee soomii jalqaba barsiisuu koo wayyaa isaan booddee immoo kan itti aanutti nan ce'a jedhee yaadaan jira. Kanaaf yoo fedha Waaqayyoo ta'ee hunduma keenyaaf milkoofnaan torban dhufuu kaasnee immoo waa'ee soomii barannaa jechuudha. Waaqayyoon nama sagalee isaa dhaga'ee dhaaltuu mootummaa isaa hirmaattuu maaddii isaa ta'uun fedhaa fi eeyyama isaa tolaaf araara isaa nuuf haa ta'u. Yaada yookiin gaaffii yoo qabdu ta'e immoo koomentii irratti barreessuu gonkumaan dagatiinaa. Waaqayyoon bakka jirtanitti isin haa eebbisu. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u.